Sena me sena. Jirra jirtu. Me dhiyaadhamo? Dhiyaadhame. Waan akka malee garaa nama nyaatu. Me dhiyaadhu. Galaa gabo. Dhiyaadhaa dubbii jajjabduudha. Wanni nama mata duree kiyya irratti sarkitanii jirtanii. Kanaaf seenaa mee seenaa. Silaa beektaa dhimma baacootii fi dhimma siigaltee qoflaa taate asin guuramtan mana kana keessatti. Har'aan tana siigaltee akka sabaatti sabni Oromoo yeroo baacoo godhuu sin qabu. Haalli keessa jirru murteessaadha jechuudha. Kanaaf dhiyaadhaa. Saartuu Muhammad bagana gayaan dhufte. Adil Abdurrahman. Waanuma gabaabduu takkaan jechuu barbaada. Dhiyaadhaa mee dhiyaadhaa. Kanaaf salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtuu kabajamtoota ilmaan Oromoo qaqqaalii kam jirtan nagaa fayyaadha. Har'a wanni inni irraa dubbachuu deemu wanni siigaltee na teessisuu garaa kana na dadhabee jira. Keessaafuu ilmaan Oromoo kan siigaltee roorroo sabaa dheessanii roorroo wayyaanee dheessanii roorroo gabrummaa dheessanii lubbuu isaanii bakka itti siigaltee itti baasan barbaada biyyarraa baqatanii biyya Saudi Arabiyaa keessatti yeroo har'aan tanaa warra miidhamaa jiran sanirraa hin dubbachuu barbaada. Waan akka malee nama dhagaamaati. Kanaaf ani beektaa wanni na ajaa'ibsiisu Oromoo tanarraa wanni na ajaa'ibsiisu Oromoo siigaltee sagalee nuu tahaadhaaf warra humnaan kaasane ummanni Oromoo kun. Ummata siigaltee rakkoo saba kanaa rakkoo ijoollee teenya tan Saudi Arabiyaa keessatti rakkachaa jirtu warra dhumaa jiru. Ijoolleen kun dhugaa dubbachuudhaaf warra Saudi Arabiyaa kun Oromoo sagalee nuu ta'a. Oromootti iyyachaa turan. Oromoon lallabaa turan. Ummanni Oromoo tokko sagalee ta'uuf dhabame jechuudha. Maaliif kun ta'uu danda'e? Maaliif sagalee ta'uuf dadhabne? Maaliif ta'uu dadhabne? Waan akka malee nama dhagaamaati. Oromoon yeroo feete siigaltee waan feete irratti gabbaatee hiriira baati. Waan barbaadde irratti hiriira baati. Waan xixiqqoo irratti hiriira baati. Lubbuu namaa taboo jirtu san irratti haatanii sagalee ta'uufiin isin dhibaa jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf. Maaliif hin taane sagalee? Bar qabsoo tanaas qabsoo bilisummaa Oromootiis warri fuulduratti oofaa jiru warra Saudi Arabiyaati bar. Haati siigaltee akkaawuntii kee dooraala akkaawuntii kee maallaqa kee ollaaltu akkaawuntii keessatti warri qabsoo tana oofu jiru. Warri gargaarsa yeroo ja'an kan nama Oromoo bira dhaabbachuudhaan wareegama guddaa kafalaa jiru ijoollee Saudi Arabiyaati beektu. Ijoollee kaleessa qabsoo Oromoo galmaan geessisuudhaaf warra mana namaa dalagee ummata Oromoo gargaaraa ture warra dhaaba kana gargaaraa ture. Har'a maaltu sagalee ta'uuf nu dhorke? Maaltu nu dhorke? Maali dubbiin Oromoo tun? Moo hiriira ba'uufis ganda gaafannee hiriira baana? Godina gaafannee hiriira baana? Maaliif sagalee ta'uu dadhabne? Oromooniif laaluu qaba. Oromooniif laaluu qaba. Ijoolleen teenya Saudi Arabiyaa keessa jirtu nutti waywaachaa turte. Iyyaa turan. Oromoo sagalee nuu taha.
oromoo sagalee nu ta'a. Namni sagalee isaanii dhaga'ee rakkoo isaanii dhumaatii isaanii miidhama isaanii namni dubbate jiru maali? Moo bakka lallaallannee hiriiraas waan gaggaarii waan bu'aa keessaa harkan nu lallaallee sagalee taana? Maali kun oromoorraa? Uummanni oromoo bakka tana ilaaluu qabaa jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Hiriira faayidaa irraa argannu bakka itti dheenee lallabnu addaan baafneetitti sagalee oromoodhaaf taana kun dogongora guddaa. Obboleeyyan keenyaa sagalee ta'uu barbaachisaa jechuudha warra Suudi Arabiyaa keessatti dhumaa jiru. Maaliif daganne? Maali kaayyoon isaa? Kaayyoon isaan daganneef maali? Waan akka malee nama dhagahamaati. Warra kaleessa nama oromoon miidhame qabsaa'aa oromoon miidhame yeroo ja'an bakki gargaarsi guddaan irraa argamu Suudi Arabiyaa. Qabsoo oromooti. Nama oromoon rakkate bakka gargaarsi guddaan irraa argamu warra Suudi Arabiyaati. Kanaaf ummata kaleessa akkasitti saba oromoo kana gargaaruu irratti qabsoo oromoo tana gargaaruu irratti wareegama guddaa kafalee kana oromoon akkamitti sagalee ta'uuf dadhabne? Maaliif dadhabne? Maaltu nu seene? Sagalee namaa ta'uuf moo bakka gaggaarii addaan baafanneeti sagalee taanaaf kun dogongora. Kun dogongora guddaa. Dhalli oromoo han Suudi Arabiyaa mana hidhaa Suudi Arabiyaa keessatti dhumaa jiru kun harki mootummaa Itoophiyaatis harki warri mootummaa Phiphiitunis keessa jira. Oromoon akkamitti tana dammeexee addaan baafachuu hin dandeenyu? Warra Suudi Arabiyaa wanni akkana mootummaan kun mana hidhaa keessatti arabni kun akka adabu akka isaan miidhaman akka isaan achi keessa dhuman wanni godhaa jiraniif maali beeytu? Warra Suudi Arabiyaa kanaatu warra qabsoo oromoo gargaaruudhaan hangafa. Yeroo namni oromoo siigaltee rakkate yeroo namni oromoo miidhame warri siigaltee waa baasee nama oromoo gargaaruudhaan beekame warra Suudi Arabiyaati. Ummata mootummaan lama itti duulaa jirtu ka mootummaa lamaan miidhamaa jiru ijoollee teenya warra Suudi Arabiyaa kana maaliif daganne? Maaliif daganne? Hedduu nama dhaga'ama. Hedduu nama dhaga'ama. Ijoolleen tun siigaltee bara dheengaddaa irraa eegali lallabaatuma jirti. Sagalee nu ta'a, sagalee nu ta'a. Biyya alaa tana keessatti siigaltee hiriira ni baana. Waa'ee sagalee ijoollee Suudi Arabiyaa ta miidhamaa jirtu hin dubbannu. Maali? Maal rakkoon irraa qabdan? Oromoon rakkoon siigaltee ijoollee Suudi Arabiyaa tana tarraa qabdu maali? Namni oromoo hawwayin beeka jiru maaltu sagalee ijoollee Suudi Arabiyaa tanaaf warra miidhamaa jiru kanaaf maaltu sagalee ta'uu si dhorke? Mee if deebiif laale? Mee if madaale? Mee if madaale? Yoo qabsootis bar sirra warra qabsaa'u narra warra qabsaa'u ijoolleen Suudi Arabiyaa. Dhaaba adda bilisummaa Oromootii fi waraana bilisummaa Oromoo jajjabeessuu fi gargaaruu irratti wareegama kafaluu irratti namni isaanii qixxaatu hin jiru dhugaa dubbachuudhaaf. Dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf ijoollee teenya san ta'umaa jirtu tan mootummaan shiraa mootummaan Phiphiituun sagantaa qopheeffattee sagantaa itti ijoollee teenya san fixu qopheeffattee itti fixuudhaaf arabaa wajjin mootummaa Suudi Arabiyaa diktaatarshipii kan siigaltee amantii rabbii tan islaamummaatu warra hin qabne warra Suudi Arabiyaa dhugaa dubbachuudhaaf. Nuti islaama mana hidhaa keessatti nama adabu. Islaama nama islaamaa ichi keessatti adabee ichi keessatti akka dhuman godhee wal nyaadhaa kajoo islaama akkasii takkaa dhageen beekon. Hin dhageenyes dhugaa dubbachuudhaaf. Sila akka Suudi Arabiyaatiin dhugaan feetaam islaamummaati yatan ofirraa fuudheetiin darba garuu islaamummaan ta Suudi Arabiyaatii miti malee. Maal jee namni keenya tokko? Suudi Arabiyaan mootummaa islaamaati miti jee. Garuu jee lafa kabajamtuu kaabaasan ichi keessaa qabna malee warri Suudi Arabiyaa siigaltee islaama warra bakka bu'uu miti. Sababiin isaa maali? Roorroon akkanaa maali? Maali roorroon akkanaa? Nama islaama mana hidhaa keessatti yeroo ijoolleen san gargaarsa fayyaa dhabanii dhukkuba daddarbaadhaan hin jireedhaan yeroo namni kun dhumu
shari'aan islaamaa akkana jetti kun siigaltee arabni bakkallee islaaman bu dhugaa dubbachuudhaaf faranjii siigaltee amantii hin qabne saniitu Suudi Arabiyaarra jira. Suudi Arabiyaarra jira. Amantii hin qabne malee waa'ee mirga namaa eeguu waa'ee eenyummaa namaa kabajuu Suudi Arabiyaarra wallahi biyya faranjii saniitu irra siigaltee mirga namaa kabaja. Isaaniitu irra gara laafeeti ilma namaatiif ilma namaa kabajaa ilma namaatiif. Kanaaf waan akka malee nama dhagaamu. Mootummaa siigaltee mootummaa maallaqa guddaa baaftee galaana irratti iddoo siigaltee daansimishitii mootummaa qopheessu tana rabbi dhabamaa haa godhu. Mootummaa Suudi Arabiyaa rabbi dhabamaa haa godhu. Mootummaa siigaltee jallinaa tani siigaltee koronaa meetira lama addaan fagaadhaa jechuu kan fidee islaama irratti Yahudaan akka exercise gootu akka siigaltee meetira addaan fagaatan ka godhe dhugaa dubbachuudhaaf faranjii miti warra Suudi Arabiyaati. Ummanni akkanaa ka gubbaan isaa islaamaa ka keessi isaa Yahudaa warra akkanaa kanaa siigaltee ijoollee teenya miidhaa jira. Warra akkanaa kanaa ijoollee Oromoo mana hidhaa keessatti deeggarsa tokkollee kan nuuf dhabuudhaan wal nyaadhaa jaaniin waan ajaa'ibaati kun qaanyii ajaa'ibaati. Arabni qaanyawaadha. Arabni siigaltee warra diktaatara warra diin rabbii gaffageenyaa warra hin beeyne warra akkan qabne ergamtuu Yahudaa ummata kanaatu ijoollee teenya fixaa jira jechuudha mana hidhaa keessatti. Isaan ayyee Arabni duraanuu warra osoo siigaltee waan takka hin beeyne wal balleessaa jiru. Warra amantii islaamaa tana balleessuudhaaf Yahudaa hojii ijaaramee warra dalagaa jiru. Kanaaf mootummaa akkanaa tanaatu warra ijoollee teenya siigaltee mana hidhaa keessa fixaa jira. Isaan diina. Oromoonoo. Oromoon maaliif sagalee ta'uu dadhabne? Maaliif ta'uu dadhabne? Bar ijoolleen Suudi Arabiyaa tun dhugaa dubbachuudhaaf nurra jajjaboo bara. Qabsoon nurra jajjaboo. Seentarii Oromummaati Suudi Arabiyaan. Seentarii qabsoo Oromooti. Seentarii siigaltee bakki gargaarsii nama Oromoo kan rakkatee fi qabsaawaa Oromootii fi waa hundaan siigaltee warri adda duree ta'e warri nama Oromoo gargaaraa jiru ijoollee Suudi Arabiyaati. Ija siyaasaati ilaala. Ija siyaasaati ilaala. Maaliif warra Suudi Arabiyaa cabsuun barbaachisa ijoollee Oromoo? Mootummaan kun sagantaa qaba. Mootummaan akkan qabne tun sagantaa qabdi. Sagantaan isiin qabdu Suudi Arabiyaa tana keessatti ijoolleen Oromoo jajjabdu. Ijoollee siigaltee mana namaa bar mana Arabaa dalaganii sagaraa Arabaa dhiqanii warra qabsoo Oromoo tanaaf waa baasaa gizee ja'an adda dureedha. Adda duree. Ummata akkanaa kana daganne. Ummata akkanaa kanaaf sagalee ta'uu dadhabne. Ummata akkanaa kana gargaarree sagalee taanee fi mana hidhaa san keessa akka baan maaltu godhuun dhorke? Maaliif ta'uu dadhabne? Ani hedduun dhagaamee jira dhugaa dubbachuudhaaf. Maali ummanni Oromoo maali? Ummanni Oromoo akkanaa maali? Isaan warra nu caalu. Warra qabsottis nu caalu. Warra sabboonummattis nu caalu warra Suudi Arabiyaa. Biyya hunda caalan. Kanaaf ummata kanaaf ijoollee ichi keessa dhumu jirtu tanaaf sagalee ta'uun barbaachisa. Yoo dhugumaan dhala Oromoo taane. Yoo dhugumaan laalaan dhagaamte. Yoo dhugumaan Oromummaan nutti kan dhagayamtu taate ijoollee Suudi Arabiyaa keessatti guyya guyyaan dhumaa jirtu tanaaf sagalee ta'uun barbaachisa. Ammarraa eegaltanii. Kanaaf yoo ijoollee tanaaf sagalee hin taane qabsoo Oromoo siigaltee ifaan Oromoo ifaan qabsoo Oromoo tokko siigaltee badee jechuudha. Badee. Akkasii waa laaluutu barbaachisa. Akkasii waa laaluu barbaachisa. Mootummaa tanaaf injifannoo. Phiphiidhaaf injifannoo. Sagantaan isiin lafa keessee ijoollee Oromoo tan Suudi Arabiyaa keessaa balleessuu fi qabsoo Oromootiif deeggarsa isaan godhan tun waan mootummaa tana yaachifte mootummaan sagantaa irratti qopheessitee ijoollee Oromoo san balleessaa jirti. Mana hidhaa keessatti akka dhuman godhaa jirti. Warra shiraa lamaanitu siigaltee ijoollee Oromoo ficcisiisaa jira. Oromoon maal godhaa jirti? Maal godhaa jirti?
Malif sagale hin taaneef? Malif sagale hin taaneef? Moo sagalees waa addaan bakka gaggaarii addaan babbaafanneetiti sagalee taanaafi qaanyiidha kun Oromoorra. Kanaaf dhalli Oromoo kan addunyaarra jirtan hundinuu yeroo ammaan tanaarraa ka'aati sagalee ijoollee teenyata sun darabiyaa keessa dhumu jirtuuf sagalee haa taanu. Sagalee haa taanu. Yoo dhugumaan eenyummaan keenya kan dhagahamu taate, yoo dhugumaan siigaltee Oromummaan kan dhagahamu taate, dhumaatiin ijoollee kaleessaa fi dheengadda dhumteetu nutti dhagahamuutu barbaachisa. Maali sabni akkanaa? Sabni akkanaa maali? Dhugaa dubbachuudhaaf sagalee namaa ta'uun amma fakkeenyaaf bar warri biyya keessaa yeroo siigaltee amma fakkeenyaa laalu warri biyya keessaa yoo sagalee isaaniif taane ja'an sagalee ta'uufii hin danda'an. Warri biyya keessaa waan takka godhuu hin danda'an warra Suudi Arabiyaa gargaaruu irratti. Warri biyya alaa jirtan maaliif sagalee ta'uuf dadhabdan obboleessoo? Maaliif sagalee ta'uu dadhabne? Miidiyaan Oromoo maaliif sagalee ta'uuf dadhaba? Hayyoonni Oromoo maaliif sagalee ta'uuf dadhabne? Ijoollee Suudi Arabiyaa keessa dhumaa jirtu tanaaf moonutti hin dhagahaman. Qaanyiidha kun Oromoorraa qaanyi. Wallaahi qaanyi. Eenyummaa jibbita. Kanaaf dhalli Oromoo addunyaarra jirtu rakkoon ijoollee Suudi Arabiyaa rakkoo teenya. Dhumaatiin ijoollee Suudi Arabiyaa dhumaatii teenya. Miidhamuun ijoollee Suudi Arabiyaa miidhamuu qabsoo Oromooti. Akkasin laaluutu barbaachisa. Qabsoo Oromoon miidhamaa jira. Madda galii Oromootu cufamaa jira. Ijoolleen Suudi Arabiyaa madda galii qabsoo Oromooti. Madda galii qabsoo Oromooti. Warra qabsoo tana tinnisaa jiru keessaa ijoollee Suudi Arabiyaati. Maaliif daganne? Maaliif daganne? Miidiyaan maa dagata? Maaliif sagalee hin taaneef? Maaliif sagalee hin taaneef? Itti yaaduun barbaachisa. Komunitiin Oromoo siigaltee biyya addunyaarra jirtu ijoollee Suudi Arabiyaa keessa miidhamaa jirtuuf sagalee ta'uun barbaachisa. Sila arraan tana warra Habashaa taate warri Habashaa kun lafa dhiitanii jiti. Arraan tana silaa waan takka godhan jechuudha. Maali Oromoon ta biyya alaa jirtus waa godhuu hin dandeessu. Waa barreessuu hin dandeessanii. Waa katabuu hin dandeessanii. Maali uummanni kana? Maali uummanni kana? Boleessoo uummatuma akka miraa dhalan. Kanaaf yeroo ammaan tanarraa ka'aa komunitiin siigaltee biyya addunyaa keessa jirtu tun hundinuu dhaloota Oromoo warra Itoophiyaa warra Suudi Arabiyaa mana hidhaa keessa dhumaa jiru. Warra mana hidhaa keessa dhukkubni garagaraatii fi oowwaa fi siigaltee balaa garagaraatiin ijoollee dhumaa jirtu tanaaf sagalee haa taanu. Ijoollee Suudi Arabiyaatiif sagalee ta'uun dhiiga ofiitiif sagalee ta'u. Qabsoo bilisummaa Oromootiif sagalee ta'u. Eenyummaa Oromummaatiif sagalee ta'u akkasin laali. Akkasin laali. Akkasin laali. Ati Ameerikaa jiru, ati siigaltee Kaanaadaa jiru nu caalan. Isin caalan. Isinirra qabsaa'u. Takkaa siigaltee qabsoo Oromoo tanaaf ugduuba deebi'anii hin beekan. Seentarii qabsoo Oromooti. Seentarii siigaltee gargaarsa Oromooti jechuun ni danda'ama jechuudha. Ijoolleen Suudi Arabiyaa keessatti warri Suudi Arabiyaa madda siigaltee madda qabsoo Oromoo kan Suudi Arabiyaa keessaa goggoysuu fi mootummaan tun shiree yaaddee ijoollee mana hidhaa keessatti akka isaan dhuman godhaa jirti. Ifaan Oromoo tokko, ifaan qabsoo Oromoo tokko siigaltee Suudi Arabiyaa keessaan dhaamuu jalqabee jira. Yaa Oromoo, akka kanan taane akka siigaltee dhalli Oromoo kan qabsoo tana gaggeessaa jiru. Kan wareegama roga hundaanuu yeroo ja'an wareegama kafalaa jiru sagalee maaltu ta'uuf nu dhorke? Maaliif sagalee ta'uuf dadhabne? Waan akka malee nama dhagaamaati. Akka malee nama dhagaama. Waan akka malee nama dhagaama. Bara dheengaddaarraa eegal ijoolleen tun iyyaa turte. Oromoo sagalee nu ta'a. Oromoo sagalee nu ta'a. Namni sagalee ta'uuf ni dhabame jechuudha. Kun qaanyii guddaa Oromoorraa qaanyii. Oromoorraa qaanyii. Warri siigaltee Oromoo yeroo jedhu warra sagalee namaa ta'uu danda'u. Warra biyya mirga namaa itti kabajamu keessa warra jirtan jechuudha.
kanaaf communitiin oromoo addunyaarra jirtu yeroo osoon kannineef ijoollee teenya tan Suudi Arabiyaa keessatti miidhamaa jirtu tan du'aa jirtu tan siigaltee dhugaa dubbachuudhaaf waan akka malee nama dhagaama ijoollee saniif sagalee haa taanu yoo dhugumaan siigaltee sammuu qabaatte yoo dhugumaan sammuu qabaanne yoo dhugumaan oromummaan nu dhagaamte yoo dhugumaan humaniitii siigaltee namummaan han dhagaamu taate ammarraa eegallee ijoollee Suudi Arabiyaatiif sagalee haa taanu sagalee ta'uuf hin barbaachisa jechuudha yookaan oromummaan sittiin dhagaamtu sagalee namaa ta'uudhaaf bakka babbareedduu fi bakka irraa bu'aa harkattu laallattee sagalee taataa jechuudha akkas taanan yoo siigaltee tanan goone sagalee namaa ta'uufis oromoon bakka bu'aa barbaaddattee jitti hiriira baatee sagalee taatee kun siigaltee dogongora kanaaf dhalli oromoo communitiin oromoo biyya addunyaarra jirtu yeroo ammaa tanarraa qindeeffadhaa ijoollee tanaaf sagalee ta'a addunyatti iyya jiilli tokko siigaltee jiilli United Nationii jiilli siigaltee mootummaa addunyaa tokko siigaltee ijoolleen Suudi Arabiyaa san akka dhaqanii daawwatanii furmaata godhuun ni danda'ama kana godhuun barbaachisa kanaaf akka malee nama dhagaama dhugaa dubbachuudhaaf waan garaa nama nyaataati waan akka malee garaa nama nyaataati waan hedduu nama dhagaamaati yaa oromoo qaqqabaa laalame ijoollee kaleessa dhugaa dubbachuudhaaf gaafa ummanni keenya naannoo Somaaleerraa buqqa'an warra Ameerikaa fi Kaanaadaa caalaa mana namaa sagaraa namaa xaragaa warri siigaltee ummata keenya san gargaaruu irratti namni ijoollee Suudi Arabiyaa ga'u hin jiru ture laal nama oromoo kanaa gad dhaabbachuu barbaada ulamaa'ee oromoo tanaa tokko kana gad dhaabbachuu barbaada hojjan ijoolleen san adda dureedhaan gargaaraa turte qabsoo oromoo tana qabsoo bilisummaa oromoo tana warri lubbuu itti godhee qabsoon tun akkam banne godhaa ture ijoollee Suudi Arabiyaati warra Suudi Arabiyaa keessatti jiraachaa tureetu qabsoo tana siigaltee akka qabsoon tun hin banne godhaa ture anarra jajjaba sirra jajjaba isinirra jajjabo warra dura jajjaboo warra siigaltee qabsoo oromootiif wareegama guddaa kafalaa jiru kana maaltu sagalee ta'uuf nu dhorke kan itti yaaduun barbaachisaadha jechuudha itti yaaduun barbaachisa communitiin oromoo addunyaarra jirtu ka'iitii karoora baafadhu amma kayuu jisseen biyya jirtu keessatti ambaasii jirtu keessa siigaltee ambaasii Suudi Arabiyaa keessa gabbee sagalee ijoollee teenya Suudi Arabiyaatiif sagalee ta'e waajjira United Nationii dura dhaqi sagalee ta'e Amnesty International dura dhaqi Human Rights Watch office isaanii dura dhaqi iyyi sagalee akka ta'aniif godhi yoo siigaltee waan beenes waa barreessuuf ingiliffaan beenes ijoolleen generationiin oromoo tabarate hedduu jira hay manguddoonis hojjaa kaatu haati siigaltee qaama addunyaa kanatti iyyaa ijoollee teenya tanaaf sagalee taha wanni siigaltee yeroo kanninuuf hin jirtu silaa irra ijoollee namni fakkeenya parsinaalii silaa ijoolleen teenya obboleeyyan keenya ichi keessa jiraatanii hanqamta akka ni teenya halkanii guyyaa ni teenyaame kuni qaanyii guddoo akka nama dhuunfaatis qaanyii guddoo sagalee ta'uuf hin barbaachisa dhumaa jiran kaleessaa fi dheengadda bichaa nama kudhanii moo kanaa dhume osuma ijoolleen san sagalee nuu ta'a jettu kanaaf oromoon communitiin oromoo ammarraa jalqabdanii waajjiraalee United Nationii irraan deebi'e waajjira United Nationii waajjira Human Rights Watch waajjira Amnesty International kana dhaqaatii oromoon siigaltee hiriirachi dura ba'aa ijoollee tanaaf sagalee taha mootummaan addunyaa ijoollee teenya saniif furmaata akka hannitu godhuutu barbaachisa kana godhuutu barbaachisa ana hedduun dhagaamee jira ifaa qabsoo oromootutu achi keessaan dhaamu jira jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf ifaan qabsoo oromoo kan qabsoo oromoo tana siigaltee ibsaa ture kan ibsaa jiru Suudi Arabiyaa keessaa tokko maddisaa guddaan duba ifaa kana dhaamsuudhaaf warri PPT fi
mootummaan Saudi Arabiyaa walii galteedhaan ijoollee teenya si galteecha keessa miidhaa jiran. Nama Oromoo Saudi Arabiyaa keessa miidhaa jiran. Kanaaf ijoollee miidhamaa maneedhaa keessa miidhamaa jirtu tanaaf sagalee ta'uun barbaachisa. Barbaachisa. Ijoollee Saudi Arabiyaa yeroo jennu isin amma fakkeenyaaf Oromoon akka itti fudhachuu qabdan qabsoo Oromoo tan Saudi Arabiyaa keessaan miidhamaa jirtu saniif sagalee ta'a. Qabsoo Oromooti ijoolleen san si galtee qabsoo Oromooti. Ijoolleen Saudi Arabiyaa keessa dhumu jirtu miidhamaa jirtu qabsoo Oromooti. Kanaaf Oromoon biyya addunyaarra jirtan qabsoo Oromoo tan Saudi Arabiyaa keessaan phiiphiin balleessaa jirtu. Tan mootummaan Suudii balleessaa jirtu tana bira dhaabbadhaa qabsoo Oromoo dandamachiisa. Akkana. Ijoolleen Oromoo tamaniidhaa keessa jirtu qabsoo Oromooti. An akkasittiin beeka. Qabsoo Oromooti. Ifaa Oromooti. Ifaa Oromoo dhaamuu deema. Ifaa Oromoo baduu deema. Kanaaf ifaan Oromoo akkam banne. Qabsoon Oromoo akkam banne. Qabsoo Oromoo warra balleessaa deemu kana balleessuudhaaf warra qabsoo tana balleessu jiru san balleessinee sagalee taanee fi bira dhaabbannee qabsoo Oromoo san bakka deebisuutu barbaachisaa jechuudha. Akkasitti yaaduun barbaachisa. Akkasitti yaaduun barbaachisa. Akkasi. Beektaa waa lallaaluun gaarii. Istiraateejiin mootummaa Itoophiyaa maaliif Saudi Arabiyaa irratti xiyyeeffatti? Bara waa laaluun barbaachisa. Waa laala. Maaliif Saudi Arabiyaa irratti xiyyeeffatti? Namni Oromoo kun si galtee kan beene irra guddaa dhugaa dubbachuudhaaf. Kan beene irra guddaa. Seentariin qabsoo Oromoo seentariin ifaa bilisummaa Oromoo warra Saudi Arabiyaa keessa jiru. Namni isaanii qixxaatu hin jiru ni hijibna malee. Qabsoo Oromoo gargaaruudhaan namni ijoollee teenyatti Saudi Arabiyaa keessa jirtu qixxaatu hin jiru. Sabboonummaanillee namni isaanii qixxaatu hin jiru. Wareegama kafaluunillee namni ijoollee teenyatti Saudi Arabiyaa keessa jirtu. Nama Oromoo kan Saudi Arabiyaa keessa jiru namni itti qixxaatu hin jiru yoo sobne malee. Yoo sobne malee. Warra dura jajjabaa kana warra si galtee dhiiphiin sagantaatti baaftee ajjeesisaa jirtu mana hidhaa keessatti sagalee ta'uuf hin barbaachisa. Bira dhaabbachuun barbaachisa. Kanaaf Oromoon taayimii yeroo kannuuf hin qabdanii koominitiin Oromoo addunyaarra jirtu haatanii sagalee ta'uuf hin barbaachisa. Yeroo ammaa tanarraa si galtee waajjirri guddaa Yuunaayitid Neeshinii Niiwoorkii tana jira. Warri Amnistii waajjirri Amnistii Intarnaashinaali fi Human Raayitii fi waajjirri si galtee Human Raayitii kun addunyaa tana bakka hin jirre hin jiru. Ha'iitichi dura bahe. Warri Switzerland jirtanis waajjirri si galtee Janeevaa achi jiraati. Ha'aati ichi dura bahaati hin galina. Arraan tana si galtee qabsoo Oromootu keessaan dhaamaa jira. Warra nurra jajjabaa qabsaa'ota Oromootu mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti dhumaa jira. Kanaaf Oromoo jiroota ammaa tanarraa jalqabaatiti koominitiin gabbahaa sagalee haa taanuu fi sagalee ta'uuf hin barbaachisaadha. An kanaan jechuu barbaada. Dhugaa dubbachuudhaaf irraa haasa'uullee hin danda'u. Haasa'uullee hin danda'u. Wooma xiqqoo tanaan jaajeetiin dhufe. Waan hedduu nama dhagahamaati. Namni keenya waa madaaluu danda'u qaba. Istiraateejiin mootummaan Itoophiyaa ijoollee Saudi Arabiyaa irratti baafte uummata Oromoo kan Saudi Arabiyaa irratti baaste maali mee qaqqabnee haa laallu? Qaqqabnee haa laallu. Mootummaan kun gizee maddi sii galtee qabsoo eessaa addaan baasee sirra dalaga. Kanaaf antanumaan jechuu barbaada. Obboleeyyan kiyya Rabbiin sii galtee warra Saudi Arabiyaa keessa miidhamaa jiru Rabbi isin haa baasu. Rabbiin isin bira haa dhaabbatu. Hadandeetii qabu hasagalee waa hundaa'uu si galtee kan nama baasu rabbiin isin haa baasu galatoomaa fayyaadaa nagaan jiraadha.